Maka Abba kan ilma kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Amiin. Mina waliin jedhaa hundi keessaniyyuu maqaa Abbaa kan ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Amiin. Mee jedhaa ammas maqaa Abbaa kan ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Amiin. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo Abbaa keenya Abbaa Gabra Kidaan, kabajamtoota luboota, daaqonoota, faarfattoota, tajaajiltoota mana kiristaanaa, hoggantootaa fi miseensota waldaa duukaa bu'ootaa akkasumas keessummoota sirna kanarratti argamtan hundi keessaniyyuu maqaa uumaa keenya maqaa fayyisaa addunyaatiin akkam ooltanii akkam bultanii akkamiin yeroo kana geessanii mee Waaqa kanaan nu ga'ee galateeffadhaa hundi keessaniyyuu. Egaa akkuma waltajjii irraa ibsametti waldaan kun waldaa qorumsoota hedduu keessa qaxxaamureetoo tajaajila afaan Oromoo lafa qabsiisuudhaaf gatii danuu kan faledha. Sagantaa hundeeffama waldaa duukaa bu'ootaa damee sulultaa irratti argamee tajaajiluudhaaf waan dhaamsa Waaqayyoo irraa dhufe isinitti dubbachuudhaaf carraa argachuu kootii fi guddaa gammadeeraa mee Waaqa galateeffadhaa. Biyyichi immoo sulultaa bakka tajaajilli afaan Oromoo saniinuu akka mana kiristaanaa sadan Waaqa tokkichaatti qabsoo hadhaawaa keessa darbuudhaan itti lafa qabatedha. Tajaajiloota afaan Oromoo lafa qabsiisuudhaan iddoo baay'eedhaaf kan fakkeenya ta'uu danda'udha. Ammas lafa kanarratti dhufee akkan isin tajaajilu Waaqa naa hayyameef hundi keessan naa galateeffadhaa. Egaa barsiisaa kan ta'e Waaqayyoon gidduu keenyatti argameetoo akka nu barsiisu hayyama isaa nuuf haa ta'u. Mata dureen irratti barannoo hin dhiifnuu jedha. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 25 irratti argattu. Hiikoon isaa otoo hafee gaariidha. Kiyyaa sagaleen hiikoo qaba gahaadha. Hin dhiifnuu jedha. Maal hin dhiifne? Maal hin dhiifne yoo jettan qulqulluun Phaawulos maal jedheetu isinii deebisaa? Walitti qabamuu keenyaa jedha. Ni dhiiftu walitti qabamuu keessan? Ni dhiiftu sassaabamuu keessan? Ni dhiistu gamtaa'uu keessan? Ni dhiistu yoo qoramtanoo? Ni dhiistu yoo dhiibbamtanoo? Ni dhiistu yoo bu'aa ba'iin baay'atee ni dhiistu yoo qorumsi hafuura xuraa'aa garmalee dabalee ni dhiistu. Qulqulluun Phaawulos maalluun jedhaa? Hin dhiifnuu jedhaa. Maal yoo jettan walitti qabamuu keenyaa jedhaa. Walitti qabamuun kun maalidha yoo jettan waldaadha. Waldaa maaliiti yoo jettan waldaa mana kiristaanaa jedhamtudha. Sababa kanaan qulqulluun Phaawulos in hedeg maahbarana bakama yaalmadu kaala'aan jedheetu dubbata. Walitti qabamuu keenya waldaa keenya hin dhiisnuu jedha. Egaa waldaan nuti qabnu waldaa tokkittii mana kiristaanaati. Waldaan tokkittiin kun ammoo akkuma qaamni keenya kutaalee qaamaa adda addaa qabu waldaalee adda addaa garee tajaajilaa adda addaa of jalatti qabdii jechuudha. Faarfattoota, barsiisota, luboota, waldaalee adda addaa dameedhaan babal'atanii fi gurmaa'anii of jalatti qabdii jechuudha. Kanaaf waldaa duukaa bu'ootaas yoo jennu waldaalee afuuraa birootis yoo waamnu qaama waldaa tokkichaa kanaatii jechuudha. Bu'uura kanaan qulqulluun Phaawulos ergaasaa warra Roomeetti ergee
boqonnaa 12 lakkoofsa 5 irratti akkana jedha. Baay'eewwan yoo taanu Kiristoosin qaama tokkodha jedha. Lakkoofsaan baay'eedha. Caasaan danuun ni jira. Caasaan barattoota sanbataa, caasaan sabakaa gubaa'ee, caasaan waldaalee hafuurawaa, caasaan biyyoota lallabaa, caasaan mana lubummaa aanaa fi kan kana fakkaatan ni jiru. Garummoo caasaawwan kanneen baay'ee ta'anis baay'ee yoo taanu Kiristoosin nuti meeqadha jedhee dadhabdan jechuudha. Kiristoosin nuti meeqadha? Kiristoosin nuti tokkodha. Kanaafu walitti qabamuu keenya isa Kiristoosin tokko nu taasisu isa dameewwan hunda walitti sassaabeetu waloomsu kana hin dhiisnu jedha. Egaa hin dhiifnu yoo jedhu maaliin wal dorgomsiisaa? Akka warri kaan barsiisanitti jedha. Akka warri kaan godhanitti, akka warri kaan barsiisanitti walitti qabamuu keenya hin dhiifnu. Maaliifi walitti qabamuun kun kan hin cabne, kan hin dhangalaanedha. Walitti qabamuun kun tokkummaa bara baraaf itti fufuudha. Kan baroota hedduu qaxxaamurudha. Kan dachiidhaan, iddoodhaan, haalotaan otoon daanga'ini qaxxaamuru waan ta'eef warri kaanii akka godhanitti nuuni walitti qabamuu keenyan dhiisnu jedhu. Maal jechuu isaati warri kaan akka godhanitti yoo jedhu? Waldaan kaayyoo addunyaa kanaatiin hundaa'e yoo barbaade ni dhaabbata, yoo barbaanne ni diigama. Haalonni yoo mijatan ni jiraata, yoo mijachuu baatan garummoo itti dhiisa. Fakkeenyaaf mee seera daldalaa bara 2013 ba'e haa ilaallu. Keewwata 281 irratti waa'ee diigamuu dhaabbata daldalaa taasa'a. Abbileen daldalaa bara baraaf dhaabbatan waan hin taaneef seerri biyya keenyaa yoo diigamuu isaanii barbaaddani akkaataa ittiin diigaman ilaalchisee ifaan ifatti tumee jira. Akkana jedha keewwani 181 keewwata xiqqaa tokko gaafa laaltanii kaayyoo itti gurmaa'eef yoo raawwate yookaan immoo raawwachuu yoo dadhabu maal ta'a jedha? Dhaabbanni daldalaa tokko ni diigamaa jedha. PLC ta'uu danda'a, sheer kaampaanii ta'uu danda'a. Dhaabbanni daldalaa tokko kaayyoo itti dhaabbateef yoo raawwachuu dadhabe yookaan immoo yoo raawwateetu argame ni diigamaa jedha. Kan waldaa mana kiristaanaa garuu akkasii miti. Kaayyoo itti dhaabbateef akka raawwanne wanti isa daangessullee yoo jiraate daangaa sana qaxxaamuree darbuun dirqama ta'a. Qorumsillee yoo jiraate obsanii dandamatanii bira darbuun dirqamadha jechuudha. Akka dhaabbata daldala kanaatti hin diigamu. Qabxiin lammataa maal isinii kaasaa? Yeroon turtii waldichaa yoo xumuramu waldichi ni diigamaa jedha. Waldaan mana kiristaanaa yookaan ammoo kutaa qaama mana kiristaanaa ta'aniitoo gamtaawwan tajaajilaa dhaabbatanii akkaataa kanaan kan diigamanii miti. Maaliif? Yeroon tajaajila isaanii kan bara baraaf itti fufuudha. Ergamoota waliin tokkummaadhaan kan itti tajaajilanidha malee yeroodhuma muraasaaf mul'atee akka fixeensa ganamaatti kan baduu miti. Amma seerri daldalaa keenya itti fufa. Miseensonni akka diigamu yoo walii galanii jedha. Amma ni danda'ama ree? Waldaalee mana kiristaanaa keessa jiran otuma tajaajilli jiru, otuma uummanni fedhu waan miseensonni fedhaniif ni diigamaa ree? Al tokko miseensonni tokko waan bataskaana fayyadanitti fakkaatee waan bataskaana diiguuf hojjetu. Miseensonni tokko waan quuqamanitti fakkaatee waan bataskaana quuqu hojjetu. Waan bataskaanaaf dhiphatanitti fakkaatee waan bataskaana dhiphisu warri raawwatanii ni jiru. Manni kiristaanaa garuu amalummaa isheetiin kan hin diigamne waan ta'eef tajaajilli keenyas kan hin cabne, kan hin dhangalaane, kan itti fufuudha. Kanaaf miseensi tokko waan barbaadeef waldaan diigamu hin jiru. Lubni tokko waan barbaadeef tajaajilli dhaabbatu hin jiru. Phaaphaasiin tokko waan barbaadeef tajaajilli faxoorramuu fi ogguramu gonkumayyuu hin jiru. Mootiin tokkos waan barbaadeef tajaajilli dhaabbatu tokkoyyuu hin jiru. Dangaa kamiyyuu qaxxaamuruu
kiristaanaa qabdu mee waaqa galateeffadhaa hundi keessaniyyuu. Inni biroo gaafa waldichi kasaaree ni cufamaa jedha waldaan daldalaa jechuudha. Manni kiristaanaa teenya garuu kan kasaartu miti. Takkaa buufattee jirti. Takkaa badiinsa irraa baraaramtee jirti. Takkaa dirmamuun ishee, takkaa xuriin ishee dhiqamee fi misirritti Kiristoos Yesuus taatee jirti. Amma kasaaruun hin jiru, amma badiinsi hin jiru, amma gabrummaan hin jiru, amma bu'aadhaaf kaanna. Wanni raawwannu hundi ni galmaa'a. Wanni itti xaarru hundi waaqa biratti gatii qaba. Faarfannoon keessan, gurmeessuun keessan, barsiisuun keessan, tajaajilli keessan, kadhannaan keessan, gaabbiin keessan, waaqeffannaan keessan kasaaraa qaba seetanii bu'aa guddaa qabaa barsiin eebbifamtoota abbaa kootii jedhamuudhaan kan nu dhaqqabsiisudha malee kan kasaaraadhaaf itti xaarru waan hin taaneefi walitti qabamuu keenya maaliin goonuu hin dhiifnu. Galanni ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf maal goona ree yoo jettan ammas akkana jedha qulqulluun Phaawulos Ibroota boqonnaa 10:25 irratti ittuma ciccinee wal jajjabeeffannaa jedha. Na wajjin jirtu hundi keessaniyyuu ittuma ciccinee wal jajjabeeffannaa. Wanni dhaabbatu hin jiru ni cichoomna, wanni laafu hin jiru ni jabaanna, wanni itti dhiifamu hin jiru. Inumaayyuu gatii kanaa oliitiyyuu kan fallee tajaajilli afaan hundaati laatamu dangadhaa hanga dangaatti itti fufa. Ammas waaqa galateeffadha. Tolega cichoomnee itti fufna yoo jenne walitti dhufuun keenya maaliif ta'uu qabaree kaayyoo isaa sirriitti adda baafachuun barbaachisaadha. Roomee boqonnaa 15:7 irratti akkana jedha. Kiristoos akkuma nuti simate nus wal simannaa jedha. Kanaaf walitti qabamni keenya wal simachuudhaaf malee wal dhiibuudhaaf miti. Wal dhiibuudhaaf miti, wal ijaaruudhaaf. Wal jaalachuudhaaf malee wal jibbuudhaaf miti. Kanaaf miseensonni waldaa duukaa bootaa irra deddeebitanii wanni of gaafachuu qabdanii wal simannaa nuti jedhaatu wal gaafadha. Miseensonni mana kiristaanaa wal simannaa. Tajaajiltoonni wal simannaa. Walitti ni naafnu. Walin jibbinu, walin balaaleffannu. Mul'achuudhaaf taayitaadhaaf hin taarru. Anaanala namni hin jiru, warri jennu hin jiru. Anaanala faarfataan hin jiru. Anaanala kan meeshaa taphatu hin jiru. Anaanala lubni hin jiru. Ebaluun garuu miti. Inni faarfannoon isaasi, inni kadhannaan isaasi fudhatame, lallabni isaas gatii hin qabu warri jettan yoo jiraattani qulqulluun Phaawulos kun sirrii miti jedha. Kanaaf akkuma Kiristoos nu simate nus wal simachuu qabna. Nuyi eenyu taanee nu simate? Nuyi maal waan taaneef nu simate? Dhaabbiin keenya waan bareeduuf seetanii? Funyaan keenya konkona waan ta'eef seetanii? Qabeenyi keenya dilbii waan ta'eef seetanii? Beekumsi keenya adda waan ta'eef seetanii? Irreen keenya jabaa waan ta'eef seetanii? Firaaf gosa aantee waan qabnuuf seetanii? Garee fi tifoozoo waan qabnuuf seetanii? Miti! Akkanumatti nu jaalate gatii malee bilaash. Akkanumatti addunyaa kana jaalate biddira isaa waan deebisnuuf miti, olmaa isaa waan isaa oolluufis miti, waan inni nu godhe sana waan isaa raawwannuufis miti. Barjaran akkanumatti nu jaalate. Nuyi akkanumatti wal simannaa. Nama firan qabnee simannaa. Nama bifan qabnee simannaa. Nama qabeenya hin qabnee simannaa. Nama dhiibbaa uumuu hin dandeenye simannaa. Nama teessoon kabajaa hin laatamneefi warra karaa irratti kufanii jiran ni simannaa. Akka waldaatti kan walitti sassaabamne wal simachuudhaaf malee wal dhiibuudhaaf miti. Waliinii keenyaan qofa miti. Waldaalee birootis simachuun ni barbaachisa. Obboleewwan birootis simachuun ni barbaachisa. Caasaa birootis simachuun ni barbaachisa. Akkaataa kanaan walitti qabama keenya kaayyoo isa sirriitiif oolchuun ni danda'ama. Inni biroo walitti dhufuun maaliif ta'uu qaba warra jettaniif quba wal qabaachuudhaaf. Na wajjin jirtu hundi keessan
والقافتشوداف والإيافتشوداف قبا والقبنا كتجران جراچا جرو تجاجلان توكو أكمين أكتجاجلا جرو قبا والقبنا ركو هواسما كيس جرو قبا والقبنا ركو تنسمو كيس جرو قبا والقبنا dhugumatti hariiroon obbolummaan ni jira moo fakkeessuudhaafi naxalaadhaan golgamee jiraayi qamisii uffannu golgamee jira moo garaadhaan dhugumatti wal iyyaafannaa nu iyyaafachuudhaaf dhufee bara hafuurri qulqulluu hafuura isaa akka qabaannu hafuura gooftaa Yesuus Kiristoos akka qabaannu kennaa isaatiin nu daawwachuudhaaf dhufee nu nagamiin wal iyyaafannaa أبوتين تجاجل أفان رومو رتيجتي كم فلان بريا فنان كبني بر تجاجلتون أفان رومو تين تجاجل بريا فنان كبني بر ريجتي حتى من كريستانا كناف كم فلاجر بريا فنان كبني بر وبلوان كينيا بر كنيا فنان كبني دنو تجلا بري جارسي بيا كينيا يا فنان كبو بر هادولين أيولين كينيا يا فنان كبني بر كوني كينيا تيجي فنان غاني لا تمنى في بر يا فنان كبني إبا سوشال ميديا كنرا إبا ميديا الدنيا غند توكوغوني كنرا برارمني أكمين واقعيونا في ساني كل سجنيتو والدا وچاجرا كنو أكا أما دائما فارفنو إيساجران كانت دائما دا وچاجرا كاريكلمي ساني فتو قبسيني أفان ساني تنبرسي ساجرا كاريكلمي درگكيس فتو باسنتو أفان ساتي برسي ساجرا كما غافتشو باي برباكسادا كنا أول ولي يافتشو قبنا هرسيسي بلا كينيا يافتشا جرا إنيوتو نقبا فرسيسي بلا كريوتيف إنيوتو نقبا فرسيسي بلا بورناتيف إنيوتو نقبا فرسيسي بلا أفاريف بكيني جراتو جراته وانيني نياتو نياته وانيني دوغو دوغي إركما دوكا بوما غلمان غو كيستي كاي يوداني غتي كم فلي هججا جرا غفتان بركتني نموتا يافتور جتني نتيشي سماريا Gilai Yohanes bokonna fudurratti seenaa ishee kan argattan bari niti bishaan waraabaa deemtu yaafataa bari ni yaafata jireenya ishee yaafataa bari rakkina isheeti yaafataa bari hanqina isheeti yaafataa bari qe'ee walitti seennee walii yaafannaa diinagdeedhaan walii birmannaa rakkoodhaan walii rifannaa ibaduudhaaf jennee gammachuuf gaddarratti hunda dura walii dhaqqabnaa kuni baay'ee barbaachisaa barri kabajamtoota maatii waaqayyo kanarratti baay'ee hanqina qabna kanarratti hojjechuun baay'eetti barbaachisaadha amma waldaan duukaa bootaa kan hojjenne jechuu keenya otoo hin ta'in akka waldaatti akka waliigalaatti caasaa mana kiristaanaa keessatti immoo waldaadhaanis baratoota sanbataatiinis akka qaama tajaajiluutti akkaataa kanaan walii yaafachuun ni barbaachisa maal jedha Roomee 16 lakkoofsa 3 irratti faanifatti obboleewwanii adeemsa hafuuraatiin bifa hafuuraatiin nagaa wal gaafadhaayi jedha na wajjin jirtu hundi keessan nagaa waliin gaafannu bar afaan keenyatu socho'aa malee keessa keenya inaaffatu jira ilkaan keenyatu seeqa malee garaa keessaa garaa qabna numti warri tajaajilaaf quuqamaa jiru numti warri ummataaf ni dhaabbanna jenne numti warri sabaaf ni dhaabbanna jenne numti warri wangeelli mootummaa waaqayyoo hundaaf lallabamuu qaba jenne mar soba wal dubbisnaa bar dhugumatti nagaa wal dubbisaan jirru bar dhugumatti keessa keenya wal biriifannee walii yaafachuun gaafa jiraate immoo walitti qabamni keenya hiika qabeessa ta'a jechuudha kan biroo walitti qabamni keenya maal ta'uu qaba yoo jettanii kan itti wal tajaajilu ta'uu qaba kan itti maal ta'u wal tajaajilu maal jedha qulqulluun Phaawulos ammas jechuudha bilisummaaf waamamtanii jirtu bilisummaan keessanii fooniif akka hin taane of eeggannoo godhaa jedhetu nutti hima Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 3 kanaaf bilisummaan keessan fooniif sababa akka nuumne jechuun maal jechuudha lakkani bilisa maalani daa qaba eenyuun baachuu qaba kan jettanootee dogoggora lakkani bilisummaan qaba jaarsi kan jedhu maal dhaafan dhaggeeffadhaa hangafti kan jedhu maal dhaafan dhaggeeffadhaa safuu maal dhaafan kabajaa ni bilisa sirna mana kiristaanaa maal dhaafan kabajaa qajeelfama obboleewwan kiyyaa maal dhaafan fudhadhaa anoo bilisa yoo jettan
dogoggortanii jirtu laala bilisummaan kan nu laatame bari foon keenya akka fedhetti akka finciluu fi miti bar bilisummaan kan nu laatame akka garaa keenyaatti akka sagaagalluu fi miti bar bilisummaan kan nu laate akka garaa keenya hangafa akka arrabsinuu fi miti bar bilisummaan kan nu laatame akka garaa keenyaatti obboleewwan gidduutti jibba akka firfirsinuu fi miti kanaafi bilisummaan keessan foon keessaniif akka sababa laannetti akka waldaa duukaa bootaattis ta'e akka waldaa mana kiristaanaatti tajaajiluun baay'eetti barbaachisaadha. Qabxiin biroo inni afraffaa walitti qabama keenya maaliidhaaf fayyadamna yookaan immoo maaliif walitti qabamne kan jedhu yoo jiraate dhugaa dubbachuudhaaf walitti qabamne. Sinitti fakkaatiin jirana waan qabsaa'aa turreef waan qabsuura keessa turreef waan afaan hundaatiin haa tajaajilamu jedhamneef jenneef nu cubburraa bilisa yoo jettan dogoggoradha. Nu biras sobni ni jira. Dhugaa dubbachaa jirru. Nu biras haqa dhabeessummaan inuma jira. Nu biras fakkeessuun inuma jira. Nu biras rakkoon inuma jira. Woof ilaaluun wal ilaaluun dirqamadha. Nuti garuu kan walitti qabamne maaliidhaaf yoo jettanii dhugaa dubbachuudhaaf Efesoon 5:13 irratti sooba dhiistanii dhugaa walitti dubbadhaa jedha. Na wajjin jirtu hundi keessaniyyuu sooba dhiisaa dhugaa walitti dubbadhaa. Haqaan waliigala sobni mana keenya diigaa jira sobni jireenya keenya hawaasummaa diigaa jira sobni randa gandaa raddaa keenya liqimsee jira sobni mana kiristaanaa keessattis nutti baree jira sobni shirri caasaa bataskaanaa keessattis nutti baree jira sobni fi shirri tajaajila hafuura waarattis nutti baree jira kan baay'ee nama gaddisiisu nuti garuu kan waamamne dhugaa dubbachuudhaaf ture kabajamtoota maatii Waaqayyoo. Nuti garuu kan walitti qabamne dhugaa dubbachuudhaaf qofa turre jirannoo faamadaaloo filaaluun baay'ee barbaachisaadha. Dhugaa dubbachaa jirra haqni daraaraa jira tajaajila keenya keessatti jenneetoo jechuudha. Qabxiin shanaffaa walitti qabamni kuni maal yaa hojjetu yoo jettani ba'aa walii haa baatu. Na wajjin jirtu hundi keessan maal haa godhu? Ba'aa walii haa baatu. Walin komatina walitti naafina walin amatina walin mormina quba walitti qabina ba'aa walii mee waliif haa baannu hanqinoota keenya waliif haa baannu Galaatiyaa 6 irratti isin keessaa tokkoon ba'aa isa tokko haa baatu kana waldaa keessatti yoo tajaajilu ba'aa walii baachuudhaaf mana kiristaanaatti yoo dhufneetoo hirmaannu ba'aa walii baachuudhaaf akkaataa kanaan ba'aa walii baachuu qabna malee wal gufachiisuu hin qabnu. Ibaluun immoo inni maqaadhaa barsiisadha rakkoo akkasii qaba jennee wal komanne yoo ta'e rakkoodha. Ibaluun immoo inni maqaadhaa faarfataadha garuu akkasiidha. Ibaluun immoo akkasiidha jennee quba walitti qabuuf otoo hin taane ba'aa walii baachuudhaaf ta'uu baannaan nomtuu eenyu kan kaanitti quba qabnu tarii bar warri gaala liqimsine warri fakkeessinu jira bar warri bookedha yaaddaa jirru jechuudha. Ta'uu galaatti walitti dhufuun keenya kan ta'uu qabu hayyoowwanii shanan amma isiniif ibseedhaaf maaliidhaaf ta'uu hin qabu walitti dhufuun keenya maaliif ta'uu hin qabne yoo jettan tokkoffaa badhaasa dachii kanaatiif ta'uu hin qabu. Na wajjin jirtu namoonni baay'een maallaqa waan arganneef tajaajila yoo ta'e dogoggortanii jirtu. Beekamtii argachuudhaaf tajaajila yoo ta'e dogoggortanii jirtu. Beekamtii kan barbaadu yoo jiraate miidiyaan guutee jira. Kennaa isaatiin namni bakka adda addaatti gara adda addaatti beekamtii adda addaa argachuu ni danda'a. As kan dhufnu namni akka nu beekuuf otoo hin taane dhoksaadhaan aarsaa keenya kan fudhatu Waaqayyoon akka nu beekuufi. Kanaaf asitti yoo tajaajilu mul'achuudhaaf of jajaaf ana malee namni hin jiru jechuudhaaf anaanana tajaajilli dhaabbata jennee fakkaruudhaaf yoo ta'e kuni waltajjii Waaqayyooti yeroo isaa eeggatee Waaqayyooni nu adabaa. Kanaaf walitti dhufuun keenya badhaasa dachii kanaaf miti sartafkeettiidhaaf miti maallaqa argachuudhaaf miti harki isa akka nu rukutamuuf miti abboo jedhamneetoo immoo waa'eedhuma keenyaa qofa faggaan akka nuuf
afuufamuu fi miti waaqayyoon gooftaan keenya dhuma irratti yommuu dhufu mirgaan akka nu dhaabuu fi tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 17 irratti maal jedha garuu jedha yoo walitti qabamtan waan ittuu hammaateef malee waan wayyuu fi miti jedha waan ittuu hammaateef walitti qabamne mana keessanitti warri rakkoo adda addaa addunyaa kanarratti qabdan yoo jiraate bataskaana gaafa dhufnu maaliif rakkoon kun narraan dhaabbanne yoo jettani lakkii bar ittuu waan hammaataadhaaf kan walitti qabamne qorumsichi sadarkaa isaanii dabalaa jechuudha bu'aa ba'ichi sadarkaa isaanii dabalaa jechuudha namoonni baay'een addunyaarraa bataskaanatti yoo dhufani minxaafiin yookaan immoo afanni diimaan afamee akka simatamanii fi teessoowwan gurguddaa irratti kabajamanii akka ta'anii fi yoo isaan dhufanii abboo jedhamee harki rukutamee fi lafti akka isaanii hollatuuf barbaadu ta'a qulqulluun Phaawulos garuu waan irra caalaa hammaataa ta'eef dhuftan malee hammaataa kan ta'e mootummaa waaqayyoo miti bar fooniin gatiin nuti kaffallu garuu hammaataadha qorumsani nuqunnaman garuu hammaataadha wanni nurraa eegamu commitmentiin yookaan immoo cichoomin itti gaafatamummaan nurraa eegamu immoo irra caalaa guddaadha jechuu isaati inni lammaffaa maaliif walitti qabamuun qabne gaafii jedhuuf wal qooduuf ta'uun qabu tajaajila afaan Oromoo reefu lafa qabachaa jira garuu wal qooduun isaa ol daraaree jira tajaajila afaan Oromoo reefu biqilaa jira wal qooduun garuu arbuu guddaa ta'ee jira firii hedduus buufatee jira obboleewwan gidduutti jibbi firfirfamaa jira maaliidhaaf wal qooduun barbaachisee maaliif irra walii darbuun dandeenye maaliif ani kan ebaluuti ani immoo kan ebaluuti waliin jenna ani kan keefati ani kan Aphiloosi ani kan Phaawulosi maaliif waliin jenna warra akkana jedhanii bar qulqulluun Phaawulosi maal jedha Phaawulos isinii fannifame jedha bar Aphiloos isinii fannifame keefatu nuu fannifame maaliidhaaf wal qoodna nu bari waldaadhaan kan gurmoofne bar tajaajilaaf akka nu mijatuufi bar caasaan barattoota sanbataa kan dhaabbate tajaajilaaf akka mijatuufi bar sabakaa gubaa'een kan dhaabbate tajaajilaaf akka dhaabbatuufi bar waldaaleen adda addaa kan dhaabbatan tajaajilaaf akka dhaabbatuufi malee wal qooduudhaaf miti bar kiyya qofa kun immoo nan barbaachisu waliin jechuudhaaf wal jifachuudhaaf wal xireeffachuudhaaf miti jechuudha kanaaf qulqulluun Phaawulos maal jedha wal qooduuf walitti qabamuun qabdanii wal qooduun immoo addunyaarrayyuu guuteera maaliif asitti dhamaatu bataskaana maaliidhaaf dhuftu ebaluun macha ebaluun tuulama ebaluun sikkoodha ebaluun mandoodha ebaluun ituudha ebaluun humbaadhaadha ebaluun raayyaadha ebaluun azeeboodha jennee wal qooduudhaaf miti ebaluun boorana jennee ebaluun immoo gujiidha jennee wal qooduudhaaf miti tokkummaadhaaf bakka kanatti kan waamamne kanaaf kan irratti of eeggannoo guddaa gochuun baay'ee itti barbaachisaadha gara waldaatti yoo walitti dhuftan gidduu keessanitti garaagarummaan akka jiru nan dhagaa jedha qulqulluun Phaawulos tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 18 irratti gara waldaatti yoo dhufnu garaagarummaa qulqulluun Phaawulos argaan jira jedhu kana ofirraa kunneetoo tokkummaadhaan tajaajiluu qabna qabxiin sadaffaan walitti qabamni keenya maaliif ta'uu akka hin qabne nutti agarsiisu irbaata dhuunfaa keenyaa nyaachuudhaaf ta'uu hin qabu na waliin jirtu hundi keessan ammaas erga dhufne irbaanni nyaannu irbaata walooti irbaata dhuunfaa miti namoonni baay'een irbaata dhuunfaa isaanii asitti bilcheeffatu tajaajila kanatti fayyadamanii waa'ee maqaa dhuunfaa isaaniitiif cinqamu tajaajila kanatti fayyadamanii waa'ee maallaqa lakkaa'aniif cinqamu waa'ee gosa wayiitiif cinqamu waa'ee murna wayiitiif cinqamu amma qulqulluun Phaawulos kan inni jechaa jiru garuu irbaata dhuunfaa keenyaa asitti nyaachuudhaaf miti namoonni tokko mana kiristaanaa kanuma biddeena ittiin kutatan qofa godhachuu barbaadu sababa kanaan kaayyoo tajaajila isa sirrii fuuldura dhaabbatu maaliif yoo jettaniin bataskaana waanan jaaladhuufi bataskaanatti shakkitoota turrattu ka'ee kuni ergama baay'ee of duubaa qaba garee ebaluu faatu sochoosaa isiniin jedhu jarana as kan dhufne irbaata gooftaa nyaachuudhaaf malee irbaata dhuunfaa keenyaa nyaachuudhaaf miti irbaata siyaasaa asitti dadhabachuudhaaf miti irbaata diinagdee asitti dadhabachuudhaaf miti irbaata garee irbaata shira diiyaabiloos asitti nyaachuudhaaf miti as kan jiru irbaata gooftaati waliinaa nyaannu kana waliinaa dadhamannu inni maalidha sagalee waaqayyooti inni maalidha fooniif dhiiga gooftaati inni maalidha
jireenya bara baraati tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 20 irratti dubbata kana. Qabxiin arfaffaa walitti qabamni keenya maaliif ta'uu akka hin qabne kan nutti agarsiisu walitti murteessuuf miti. Duratti naanna'an dhimma kana kaasnee jirra. Walitti faraduudhaaf miti, wal qeequudhaaf miti, wal balaaleffachuudhaaf miti. Isaaf addunyaanuu gahaadha. Isaaf dachiin itti miidiyaan hedduun jiru sooshaal miidiyaan addunyaa randa tokko godheeyyuu gahaadha. Asitti wal qeequudhaaf miti kan dhufne jirana. Wal kabajnee wal dhaggeeffachuudhaaf. Kan balleesse yoo jiraate immoo jaalalaan wal sirreessuudhaaf malee walitti murteessuudhaaf miti. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 34. Kanaaf hin dhiifne walitti dhufuu keenya. Ibroota 10:25 irratti bu'uura barreeffameen jechuudha. Hin dhiifnu yoo jennu maal jechuu keenya? Waldaa mana kiristaanaa tokkittii hin dhiisnu. Manni kiristaanaa tokkittiin immoo qaamolee hedduu of jalatti qabdi. Qaamoleen kanneenis tajaajila isaanii hin dhiisanii. Yoo walitti qabamnu immoo maal gochuudhaaf walitti qabamna? Maal gochuu hin qabne kan jedhu bu'uuraan isin barsiisen kanan amma isiniif ibse fakkaata. Kan nu barsiise Waaqayyoodhaaf galannaa ta'uu. Horra bulaa eebana.